Siifan bareeddu. Hello abdii ko akkam? Akkam jirta? Oolmaan guyyaarraa maal fakkaata? Ani nagaa galata rabbiiti akkami naguma? Galata rabbiiti akkamatti naguma fayyaa naa qabda? Gaarii galata rabbii akkamatti fayyaan kee naguma jirta? Wallahi nagaan qaba waan yaada keetii malee abuufa maal jedhale meeqa? Waan jaalala keetii malee rafee ka'us nyaadhee dhugus hirriba dhabee siin jedha yaa bareedduuti akkamatti nagumaa mee? Maal godhamee maal jedhee si himuu danda'a jaalalli kee akka waa hunda dileetii godhu na goote laal. Dhuguma jetta? Abboo haasaa akkana kana dhiisi kaatimmoo. Atis itti dabaltee akka foormaati nan goone kaa? Maal garuu ibsachuu mee maal jedhee ibsinarraa tola? Yooma jaansi arginaa wayyaa bareedduuti yaadha maaluma jedhee si hima akkanatti laal kaa? Anirra firri kiyya amma na bira baanii koobuman taa'utti jira. Hai dhugaamu duubaa dhufuree wal arginee wajja haasofnu. Oo dhufuu feetarree kootumaan rakkoo qaba. In dhuftaa? Dhuguma jette? Eshi. Tami mootu ni tajaajila dileessi godhuu deemtutu ni tami laata? Hai siiniin ni adaaboo barmi cawwan hin bareeddi jennaan simbira halkanii fakkaatti harmulaa ijatan. Yaa hiriyaa kiyya si akkana ta'u takkuu si argeen beeku tami laata akkana si goote tumi. Hai leenca koo siiniin ni adaa bare isiin sun micawwan sun bareedinni isii bara mulaa ija kana fakkaatti bara sanuu dhiyeenna biyyarraa dhufte illee beeyte akka carraa taanee wal baranne. Garuu maqaan isiillee Siifan jedhama bareed. Siifanii mucayyoo xiqqoo dhiyooma tana biyyarraa dhufte ta dhiyooma tana dalagaa seente takka iyyuu jira? Siifan dhiyooma tana dalagaa seentee fira isii argannaan dalagaa irraa baate. Anuu guyyaa san guyyaa isiin fira isii bira dhuftu dalagaa irraa baatee achitti wal baranne bilbila gaafa san irraa fudhadhee ture. Kinoo amma jaalala seenne iyyuu haasawa keessa fagaanne. Jaalala seenne? Turree mimoo yadhaa kalee taate. Mucayyoo sanniin beekaa barra. Anatu geesse dalagaa sanuyyuu irraa baate. Si ati duniyaa kanarraa wanti wallaaltan jiru koo? Takalee biyyaa dhuftellee moo? Waan nama ajaa'ibsiisa. Hai mucayyoo bira anatu dalagaa seensise dhiyooma biyyarraa dhufte hangasumatti dalagaa seensitee irraa baatetiin ammas deebitee irraa baatee hangamitti jaalala eegalte? Ati eessatti arguu turtee koo? Hai siin galuu sila torbee lama dura anatu dalagaa seensisee siin jedhaa jira bara naggeesse dalagaa sana. Qoyaan ka jedhu sila. Akka micawwan sun hin bareeddu nama maraachitu innaa ilaaltu. Ni bareeddi baay'istee bareeddi garuu waan nama akka keenyaa kan hin ta'in nama hedduu ni maraachiti. Wayyaafoo mee atillee irraan dabaltee nama maraachin amma isii arguu isii bira deemaa jira isii wal argina jedhee garuu kan innaa ilaalu micawwan san wanta naan duratti irraa beeytu jira qoy. Wanta irraa beeytu yoo jiraate natti midhaan jette isaa isiin haaraa ta'uu fi ani dalagaa isii naquu qofaan beeka. Akkas taanaan ka waan kaan walumaan barraasa saahiba kiyya. Duuba ka har'a isii bira deemuuf deemaa jirta jechuudha? Mee amma hansi bira jira malee qalbiin kiyya jala jirti. Mee uffata akkam uffadhee haadha kuninaa yaa saahiba. Uffata jetteesaa? Mee kanneen keessa na filachiisi. Kanneen keessa jettee? Kamtu taa'ee na laala. Mee suufa kanaa diradhu moo shamisa sanaa diradhu moo kootumaa diradhu mee? Akka ijoollummaa kiyya si gorsaati yoo laal suufa kanneen kana uffattee yoo adeemtu taate mucayyoo waan isii jaalattee booddee isii dhiiftu fi yookiin nama guddaa wayiifaa waan itti fakkaatuuf uffanni sirra jiru kun agartee uffata raabbaraati laal gartee ofirraa qabdu kun amma isii biratti uffata akkanaa kana sirraa deema malee uffata kana uffattee dhahinaan kuni laal boruu itti kana jaalattee boruu nagataa si jira laal si jetti laal kanaafuyyuu kana uffanni raabbaraa kana laal dhugaa waaqa kana sirraa deema laal akka ajaa'ibaa sirraa deemaa si jedhu. Juga akka ajaa'iba as kanuma shittoo buqqisee cabsee itti nageessu maadha koo. Ittiin cabsee. Ati ariifa ta'i malee maaliif yoo jette har'a laal
uffata raapparaa kana diratee yoo dhaqeen shittoo ofirratti cabsee dhaqa jennaan kaa boru laal yookiin shittoo san fidi siin jetti yookiin akkasi san naafiti siin jetti ati guyyaa lama shittoo dhaabattaa jiru. Kanaafuyyuu yeroo awwalaa kana laal shittoo dibattee dhaqe. Achumaanuu mucayyoo tana bira yoo dhaqxe anumatu dalagaa geessee hanga xiqqoos taatu si dura ni beeka jechuudha. Kanaafuu madaalli barbaachifti mucayyoon. Kanaafuu madaaluu qabda. Shittoo dibattee ofitti cabsitee akka ta'e jira. Kanaafuu jira uffanni sirraa deemu uffata raapparaa kanadha. Kanuma Kanuma. An akka hiriyyaa tokkos gorsee hin jira. kanas waan hiriyyaan nama jaalate bari hin ta'a. Waan hin taane jiru hundaafuu ani amma hin deema. Sa'aatiin natti alfatee jira. Wajji deemnaare. Amma wajjin deemnu amma biizii irraa gootee jirta. Akka intarneetni mana kiyya hin jirre ni beektamti. Kanaafuu intarneetni waan mana kiyya hin jirreef intarneeta xiqqoo fayyadameetiin baatii ati deemuu ni dandeessa. Haya hundaafuu nama sardameera ariifadheetume. Ati yalla innaa baatu mana qolloo fi anamma hin deema. Rakkina qabu. Qolloo fi bayi haa. Rakkina qabu. Qulfii bakkuma duraan keettu san naa kaa'e haa. Rakkina qabu. Yalla jabaatu si. Yaa milkeetu kaa. Ayi du'aa godhi. Waan ajaa'ibaati. Mucayyoo bareedduu akkas jirtu san osoo aniin dalagaa geessee gaafa awwalaa isiin haaraa dhuftu san irraa qeebalee mucayyoo sana isiin xiqqishoo dalagatti jedhee ani bira taa'ee eegu sababuma mana fira isaanii beekan nyaachuu deema. Osoo anuu hin nyaatin inni nyaachuu deema irraa dalaguu qaba. Kun hin ta'u kun waan ta'u miti. Ani anaa miti kaayoo amma irraa dalage. Amma irraa dalage agarsiisa. Wanna ani balleessin keessaa guyyaa isii dalagaa seensisan lakkoofsa isii irraa hambifachuudha. Kanaafuu anuma aarifa guddaadha. Amma bilbilee fiitti hima. Tulluun immoo maal dhaga'ee bilbile? Gidiraa wayitiif bilbilee rabbiin isaa tuulu. Hello? Siifan na beektee ana tulluudha barka dalagaa seensisani. Akkin jedhe mucayyoo ani ka dalagaa seensiseef bara of jijjiirtee maatii kee jijjiirtee akka gosaa fi aalee fi biyyaaf akka taatuuf malee akka laal nama ati hin beekne wajjin jaalala gaggeessituuf miti. Eewu jettee? Abdii jettee? Isuma kaa'ee isa malee ka biraatu jira. Kanaafuu yaada waan inni ta'een beeka bara. Keessa isaatiif ala isaatiin beeka. Ati immoo waa'ee abdii maal beekta? Wanni beektu maaltu jira? Hojii nageessite hojii nageessuu kee malee waa'ee kiyyaaf tan isaa maaltu si galchisi? Mucayyoon akkuma si godha sila. Isa barna dubartoonni magaalaa kanaa hundi isaaniitu jechuudha. Karakkinna irraa hin himanne hin jiranii bara. Maal taate sila? Afachi jechi kee takkanaaf hin galle isa waa'ee Faatima taate wanna beektu jira akkana. Waa'ee isaa wanni beektu yoo jiraate telefoonaan oduun ta'in walagarreen natti hin takka takkan wanna hundumaa. Dhageessa silaa barka sitti jarjaruu qabu ana ture bar isaa iyyuu miti. Ani namni nagaa kun miskiinni nama na himatu tokko hin beektu bara namni tokko na himatu ana lafa kana irratti. Eeyyeen akkuma atuu nagartee sanii bara wayi sitti jarjare dalagaa si geessee achi san dura si bilbilee beeka nagartee miti dalagaa si geessee achiin booda sitti hin dubbanne laala. Maalifuyyuu sitti jarjaruu waan hin barbaadiniif. Ammas dhageessa wanti ani kana hundaayyuu sitti himuuf wanti an akka uummanni kuunuu baanu sitti raabuuf jechuudha. Waan gaafa awwalaa si argee waan akkasitti bareedduu xiqqoo san taateef san malee immoo waan obboleettii xiyyanatti fakkaatuuf malee ani waan biraatiif si gorsaa hin jiru. Hin jarjari waan hundaafuyyuu siifi ka si gorsu laala ofiifi miti. Dhageessaa siifan ati jechuun bir waan obboleettii xiyyanatti fakkaatuuf mucaan kun akka ijoollee dhalaa yookiin dubara biraatitti taphatu san itti taphatee sitti taphate taanaan anaaf isa namni wal ajjeesiisuuf deemu sii jechuudha. Sitti wal dhufichiisiisuuf deema. Beekuu qabda waan hundaafuyyuu. Eshi bakka amma waan akka yaadiin ani nan dhufa walagarree wanna hundumaa natti himta. Ni dhuftaaree? Osaba kee ta'e garuu akka salphattu ni beektaa miti kan. Rakkoota kan qaba waan inni ta'e hunda sii himuu yoo barbaadde taate dhufnaan rakkoon qabu. Mana gaafa duraa ati fi mucayyoon furdoon sun dhuftan sanni beektaa miti gaafa dalagaa barbaacha dhufte san. Manni kiyyaachuu. Kanaas rakkoon qabu ammas eegaa kootu. Hayyee. Hayyee dhufee kan takkaan natti himta waan jiru hundumaa. Akkana kunoo walirra aarifa ta'uun kana kunoo dalagsiisee jira jechuun sammuu xiyyataa. Amma maaf barbaachisaa? Sammuu dalagsiisuun kun bara waa bareeda laata. Hayyaa.
Mucayyoo bareedduu sanii maa osoo waan hin jiru qofeessa kaayira dhiistu. Kana keessaa fide akkam. Ni jira akkam kuni. Ka warra Turkii jiran fakkaatee fi bareedaa. Waaw. Amma dafee dhaqeetiin achitti mucayyoo san eeguu qaba. Bareedni sun immoo lafarraan waan hin taane maa. Kolfeen isaa dhaan jiraatu. Fuudhaa isaatti meefi biraa deemaa qaba. Amma maallatti nuuf deema kun immoo maal jechuun hin qabu. Kootu jedhanii amma immoo hin dhufin jedhaani. Hello? Abdi? Dhufteertaayi? Hayyee bakka eegan dhufne akka gootu yaada jijjiiree tan jira hin dhufin ishii? Homaa rakkoo waa takka hin jiru. Dhimma xiqqoo takka hin qaba waan ta'eef manaa ba'ee tan jira warri manatti nan argitu. Garuu dhiifama guddaa guyyaa biraa tol arginaayyee. Ishi nagaan. Dhiiroo maaluma taatee micoon tuni yaada jijjiirti. Hanga feete osoo yaada jijjiirteeyyuu guyyaa tokko isii argachuun kiyyan oolu. Hundaafuu mee saahiba kiyya tullu bilbilee ilaala. Waa'ee ijoollee zabanaa sanarra beeka. Bilbilee gaafachuun qaba. Hayi dhiiroo tulluu noo maal ta'ee bilbila narra cufe? Maal akka isaa san namaa wal dhabe moo? Maali kaa tulluu koo hadha maaltu bade? Wayi ana tullu. Aniin kun ajaa'ibaati bara. Dallaalummaan kun nama baasti. Dallaala ariifa ta'ee miti. Siifan mucayyoo bareedduu san abdiin na bira mana ofiitti na dhiisee na biraa bahee barbara dhaqee dhabe. Ani immoo sammuudhaan isa mo'adhe jechuudha. Waaw kanaafuu haala siifan harka kiyya galtee jechuudha. Waan guddatu isa dhibe hadha. Tulluun nagaa ta'ee bilbila isaa cufata. Maal ta'e laata? Dhaqee ilaaluun qaba. Wayi. Maal cinqina maal mana mudataa laata? Seeqi bakkamtu na mudatu jira. Beekuun nan deeme rakkinadha. Siifan inti jallee yaada jijjiirte? Innis bilbila narra cufate? Maalumatu maal ta'e hadha? Dhaqee baruun qaba rakkina kana. Dhuftee siifan? Dhufe. Waaw bakka nagaa dhufte. Akkam jirta? Nagaa keeti? Taa'ee asumaan taa'e. Akkam nagaa dhufte? Naguma nan dhufe. Bakka nagaa dhufte. Achirraa bakka nagaan na eegi. Waan dhuftus hin seene iyyuu nan. Mee achumaan wanni ati kootu aadaa tokko sitti ma'ittee naa beellamte san wanni abdiirraa beektu tokko maaltu jira. Wanni hundumaa takka irratti himte odoo takka ishiin dhoksin. Bakka nagaa fatte waan gaarii nagaa fatte. Abdiin nama badaadha. Dhalaa hedduu wajjin deema. Dhalaa hedduutu magaalaa kanatti dhalaa hedduutu maqaa isaa balleessa. Maqaa jechuun dhalaa hedduutti taphatee ture jechuudha. Kanaafuu jechuudha abdiin shamara hedduutti taphatee jira. Abdiin kaminni isaa akkatti gabaaba samu moo abdiin maqaa baay'ee jira nama biraatu tokko sitti fakkaatee jira. Abdiin tokko jedhani kan biraan jiru. Ana akkamiitiin hin beektaa ona sitti fide. Abdiin bara baay'isee beekan seenaa isaatii fi haala isaa hunda beeka. Kanaafuu abdiin nama badaadha. Ati immoo obboleettiitii fakkaatta. Sii xiqqoo tana sii dhiyoo biyyarraa dhufeetiin osoo laal qaama keetuun hin jijjiiratin osoo immoo mallaqa dhufteen sanuun deebisii warra kee osoo hin qarqaarin akkamitti abdii wajjin wal jaalattaati. Kun immoo dhugaan ta'u akkamitti si amanaani kan. Naaman waan rakkina qabu suuta keessa naaman rakkoon qabu waan hundaafuyyuu. Ana nagartee guyyaa dalagaa si seensiseerra guyyaa tokko sitti dubbadhee beeka sii bilbilee beeka. Rakkoon tun immoo sirra ga'uuf kaananiin immoo sii bilbilee. Akkatti laafiseetiin suuta jechuudha suuta sii bilbila. Ji'a meeqaaf akka dalagaa seensise ni beekama. Dalagaa reena seensistu obboleessa kiyya dubbii bichaan amantiin ta'u. Kanaafuu anis si bira dhufe gaarummaa kee natti jechuuf odoon ta'in
eessatti akka inni waan badaa dalagu natti mi eessatti sin jedhe malee gaarummaa kee akkanaaf ibsitu fi miidhas bira dhufe. Okay. Dhageessa abdiin waa hedduu balleessaa jira jechuudha shamarran hedduu. Fakkeenya mucayyoo dhiyoo dalagaa si barbaada wajjin dhufti sana. Isii jechuudha itti taphatee ittiin gadhiisa jechuudha. San immoo san didduu taanaan asirra immoo waa hedduutu jira isa agarsiisuu danda'a. Footoo kana ni gartaa? Mucayyoo bira jirtu tana ni gartaa? Waggaa dheeraa dura jechuudha itti taphate mucayyoo tanatti. Ammas immoo yoo barbaadde hedduu isaaniitu jira. Sanis yoo kabiras yoo barbaadu taate viidiyoon hedduutu jira jechuudha magaalaa kana keessa. Kun garuu ija kootii miti. Isuma. Kanaafiyyuu viidiyoon hedduus jiraachuu danda'a as keessa si agarsiisuu danda'a hedduu jiranidha immoo. Hayyee galatoome ati waa hundaafuu. Kuni galata hin barbaachisu. Ati kanaafuu obsi. Inja wanti hin jedhiniiti. Wanni si aasu kun jiru. Isa ati waan hundaafiyyuu obsuu qabda laata. Harki kee na dabatoo akkuma ija keetii qalabbisaa harki kee jirre. Dhageessa waan tokko si gorsu. Mucaa kana jechuudha. Haalli isaa badaadha. Hojiin isaa badaadha. Kanaafiyyuu ati dhiyoo biyyarraa dhufte mi'a akkamitti yaadde ibsudha. Akkamitti yaadde mucaa kana jaallachuu dandeesse. Namni jaallatan hedduu osoo jiru jechuudha. Gartee gaafa dura si argeetiin dalagaa si seensisu baay'isee bareedduu turte jechuudha. Onneen kiyya gaafa si argirraa akkana hodhatara. Akkana. Ni dhaata jechuudha. Akka qamaduu isin baanu beektaa? Onneen kiyya torba rukutaa akka inni jedhu sanitti jechuudha. Akkasitti torba na rukute jechuudha. Miti torbaan dhageessee taa'aa usnarra jedhati maaliif waa'ee keetii waan gaarii natti haasa'u? Dhageessitti maatii. Yoo jaallachuu qabaates jechuudha. Nama akka kiyyaa nama dallaala gartee miti nama hedduutu na beeka jechuudha. Namni hedduu beeku. Nama yoo dhaabatellee dhaabanni isaa dheeraa gartee guddaa yoo badheeraa fagootti argu ni gartaa miti. Waan tokko sitti himu? Kanaafuu nama akkasii jaallachuu qabna. Dhaabbata keetiif maaliin kee anaaf uumaa onaaf hin godhu shi? Dhagahin dogongore. Obboleettii keessi gorsan dogongore. Kanaafuu asitti dubbadhee beektaa gartee obsee guyyaa si argisan irraa hangaadhaan kana ture jechuudha. Obsee. Garuu immoo akkasii jaalladhu barsiitti himne. Kanaaf ilaala. Afaan keetiin nama hin dallaliin lammata. Dallaala miti kullaa dubbii dhugaatitti himaa jira. Dallaaluma dhuguma akkuma dalagaa nama seessistu sanitti irree soba keetiin irree nama dallalta. Waa'ee isaa akkamitti beekte mee takkaanatti himu? Hay waan garra isla kana hunda sitti garsiisee bara waan asii. Eessatti ol beektan atiif inni? Anaaf inni wal beeku osoo hin ta'initti namoota inni waan kana hunda irra geessisetu waan kana hundaayyuu isaanirraa argadde viidiyoo kana hunda. Egaa akkas ta'e egaa ati dhugumaan na jaalattu ta'e waan tokko akka na gargaartuuf fedha. Inni immoo maal akka ta'e beektaa? Dalagaa badaasaa kana jechuudha. Gizee inni wanta akkanaa dalagu anaaf irree naa bilbilitoon ija kootiin arguu qaba. Kanaafuu gartee jirtaa bara kana caalu eessaa si fiduu dandeenya. Bichaan dhugaan ta'u namoonni hedduun isaanii sooraadhaan jireenya namaa balleessaa jiran waan ta'eef lammataati waa'ee kana keessa seenuu hin qabdu. Kanaafuu na amanuu qabda. Kanaafuu waan asin jedhe godhuu qabdaati immoo akkasii amanitti. Ayyee taa'ee ammas wanti amansiisuu jiraati taa'e. Ayi siitan xiyya dhugaa dubbachuuf jechuudha. Urga guyyaa si argeetirraa sin jaaladheeni. Kanaafuu waan jaalalli keenyatti jiruuf hanga irraan tanaa obseetiin taa'ee obsaan si eeggataa ture. Kanaafuu na amanuu qabda. Ani waan si sobe tokko hin jiru. Dhugaa waan si jaaladhuufi malee. Abdii!